Ashama akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu. Akkam jirtu baga jiraattan. Hadda viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Gara viidiyoo kiyyaatti osoo seennee dura warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaan isinin jedha. Ani subscribe godhaa, like godhaa waan isinin jenneef like illee gootanii moo viidiyoon ani isini biraan gahutu isinitti tolleen isini ani like subscribe gocha jechuun kanallee baay'een jaaladhu waan ta'eef isin jedha. Kanaaf warri maatii keenya hin taane subscribe gochuudhaan gara maatiitti nu dabalama, akkasuma like share godhaan isinin jedha. Gara viidiyoo kiyyaatti yeroon seenu kaa mucayyoo amma suuraa irratti argitan tuni iddoon dhaloota ishii Arsiidha. Arsii Gulaalee jedha natti fakkaata. Asirratti barraa'ee jira jechuudha. Maqaan ishii Dasuu yookiin Dastaa jedhamti. Iddoon dhaloota ishii Arsiidha isiniin jedhee jira. Erga Beeruutti dhuftee waggaa 4 guuttee jirti. Waggaa arfan kana keessatti ji'a 6 dura qofa kan isheen bilbilteef jechuudha. Warra waggaa 3 ji'a 6 hafuura isheen dhageenye warri jechuudha. Maatiin ishee hafuura isheen dhageenye eessa akka jirtu duutee jiraatte illee waan irraan beeknee fi adaraa keessan viidiyoo tana share gochuudhaan namni mucayyoo tana argitanii lakkoofsa sirra jira jechuudha. Lakkoofsa maatii yookaan obboleessa ta'a yookaan obboleetti ka abbaa saadas ta'uu danda'a waan ta'eef ittiin bilbiltanii akka maatiidhaan wal quunnamsiistan abdiin isinirraan qaba. Lakkoofsa kana yeroon isiniin jedhu lakkoofsa amma sirra jiru kuni tanaan dura mucayyoo wayii akkanuma karaa chaanaalii kiyyaatiin gadhiisee jira dhiifama. Karaa chaanaalii kiyyaatiin gadhiisee jira. Yeroo kana lakkoofsa maatii asirraan kaa'a jechuudha. Viidiyoo keessa yeroon kaa'u lakkoofsa san qabatanii dhayxanii yeroo seef godhatanitti imootti isinii baha waatisaappitti isinii bahuu danda'a jechuudha. Yeroo kana ijoolleen tokko waan mantaanii mucaatti barreessaa turtan jechuudha. Obboleettitu jalaa bade inni ammoo isheetu waa'ee ishiinatti himan jedhee yeroo onlaayinii irra taa'u daataa guuttatee biyyaa onlaayinii irra taa'utti ijoolleen tokko wantoota garaagaraa irratti barreessaa turtan jechuudha. Mucaan baay'ee dhugaa dubbachuutti jechuudha. Lakkoofsa kiyyarraa naa balleessii haga jedhu dirasii gahee jechuudha. Baay'ee taa'if kan inni wallaalchisanii mucaan obboleetti teetii ani akkasii ashaangulliitii minaamina kana irratti ergaa turan sila jedhee jechuudha karaa imootiin. Kanaaf akkasiisan godina yookaan lakkoofsi kun abbaa ta'uu danda'a, haadha ta'uu danda'a. Piliis waan akkanaa hin hojjetin ani isin jechuu barbaade. Yoo argitan ta'e mucayyoo amma sirra jirtu taana yoo argitan ta'e daayirektii lakkoofsa sirra jiru kanaan maatii beeksisa. Kanaan isinin jedha akkana gochuun kun baay'ee gaarii miti. Yeroo san baay'ee naaree jechuudhaan baay'ee naaree mucaadhaan jalaa hin dubbatin bakka jechuun hin gahe bakka. Innis baay'ee tokko daataa guuttatee obboleettii tiyyaa ittiin argadha jedhee yeroo inni onlaayinii irra taa'utti wantoota garaagaraa waan hin taane yoo isinitti ergitan ta'e isin hunda jechuu kooti miti. Ijoolleen akkas goota sunniin adaraa keessan akkas hin godhina yookaan obboleetti ta'a yookaan haadha abbaa ta'a jechuudha lakkoofsa sirra jiru kun. Kanaaf nama ilmoon jalaa badde qoosan hin jiru. Qoosaa ittiin qoosinaan isin jechuu barbaade haga danda'ameen sheer walii godhaati wal biraan gaggahaa mucayyoo tana kan maatiin akka argatuun isin jedha. Hin beektanii garaa dhalaa maatiin akkam akka ta'u Beeruutti kana keessa immoo rakkoo guddaatu jira. Rakkoo guddaan yeroo balaan ibiddi keessan baay'eetu haga dhatitti rakkootu jira waan ta'eef qoosaa san akkasiisan hin qoosinaati. Lakkoofsa kasirra jiru lakkoofsa maatiitiin isiniin jechuu barbaade. Isatti dabarsee ammoo yeroo warri Beeruut keessa jiraatan jechuudha. Intalli tunis Beeruutuma keessatti kan ishiin baddee jirtu. Baay'ee rakkoo guddaatu jira. Hattuutu jira jechuudha. Hattuu jira. Yeruma Hizbeelee qabatanii gabbaataniyyuu adaraan isiniin jedha wantoota tanaan durallee isiniin jedheen ture jechuudha. Hizbeeluma qabatanii yeroo gabbaataniyyuu gara galgalaa irra hin bahina. Baay'ee rakkoo guddaatu jira. Lubbuu keessan dhabdanii hattuunis ni jira. Namas immoo hattuun ni jira. Qabatanii deematiin jiranii jechuudha. Kanaaf adaraa keessan nagahan biyya ormaa keessaa galuutu caara. Of eeggadhaan isiniin jedha. Yeroo isaan manaa isin bira akka tasaa bahan waan jiru hunda barrii keessa jirtan kaalaa ta'e cuccufadhaati taa'an isiniin jedha. Asuma amma bakka iddoo Hizbeel iddoo jedhamu tokkotti jechuudha. Faarmaasii tokko ittuma seenanii caccabsanii birrii inni qabu maal inni qabu akkasitti jalaa guurratanii ittiin deemni guyyaa adiidhaan jechuudha. Guyyuma adiidhaan namni isinirraan goru as keessa baay'ee rakkoo jira. Wanni isaan itti waa bitatan hin jiru. Nyaanni maaliin kun baay'ee guddiidha waan ta'eef
isaan namarraa hin goraniin isiniin jedha. Kanaafi viidiyoo tana immoo waliif sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu. Akkam jirtu baga jiraattan. Hadda viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Gara viidiyoo kiyyaatti osoo seennee dura warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaan isiniin jedha. Ani sabskiraayib godhaa, laayik godhaa waan isiniin jenneef laayik illee gootanii moo viidiyoon ani isini biraan gahutu isinitti hin tolleen isini ani laayikii sabskiraayib gochaa jechuun kanallee baay'een jaaladhu waan ta'eef isin jedha. Kanaaf warri maatii keenya hin taane sabskiraayib gochuudhaan gara maatiitti nu dabalama, akkasuma laayik sheer godhaan isiniin jedha. Gara viidiyoo kiyyaatti yeroon seenu kaa mucayyoo amma suuraa irratti argitan tuni iddoon dhaloota ishii Arsiidha. Arsii Gulaalee jedha natti fakkaata. Asirratti barraa'ee jira jechuudha. Maqaan ishii Dasuu yookiin Dastaa jedhamti. Iddoon dhaloota ishii Arsiidha.